Ndaa shamarran Oromoo Arsii irratti deemu waa'ee gabbara irratti ilaalchisee jechuudha. Ajandaa kaleessa deemamu tokko jira cidha caaltuu tafoo irratti jechuudha. Saniin duratti obboleettii teenya gaazexeessituu OMN caaltuu tafoo baga kanaan singa'ee horaa bulaa aarrii waliin filadhaa waliin dulloomaa ergaa nyaadhaa isiniin jedha. Ani tiyyaatii birra. Namoonni baay'ee komentii baay'ee nama kolfisiisu kennaniirani keessattuu warri dhiiraa baay'ee sodaataniirani gabbarma sodaa fi dubartoota Arsii irraa baqachuuf deemaa jiran jechuudha yeroo ammaatitti akkaataa ilaalamutti jechuudha. Gabbarri dubara Arsii baay'ee baa'ateera meeshaan baa'ateera qarshiin baa'ateera dubara takka 60-70 jedhaniini nu dubara binnamoo hin heerumni fuunamoo jireenya gara fuuldura jiraannamoo maal goona kanaafuu jaalallee qabnus gannee badu yennaa jedhanii baay'inni isaanii jechuudha. Waa'ee kanarratti haasaa jiranii isa amma wantoota namni jedhan tokko waliin ilaallaa dhumarrattis yaada kiyyeessiniif qooda jechuudha. Akkuma argitanii shamarran Arsii firii gabbara mastgoo gaafa bilisoomni fuutanii warri dhiiraa hangasiif birrii walitti qabadhaa daawun gabbara jedhaarani warri dhiiraa baay'ee tokko bu'aa jiru jechuudha. Nuti immoo shamarran kunuu nutti hanqataa isiniin jechaa jirra. Shamarran Arsii babbareedduudha akkuma argitan shamarran Oromoo hunduu babbareedduudha. Yaada uummata nama biraas ni ilaalla wajjin jechuudha nafaana tura. Immoo maal jedhanii haala qabatamaa yeroo ammaa jiru kana rokkeettiin matarra nu roobuu kana keessa ni dabarraa fi dabarru waan hin beeknee fi silaa waa fuudhanii dhalchanii sanyii waa koppii godhanii bareeda ture garuu maal godhure hanga gabbarri jiru maaltu jireenyi hin jiru kana booda dhiirti gabbartee fuutu. Yoo jiraatte gimbaarii isiidhaanii kuffisu shorba kana maala bowanna meeshaa kanaan bite kana Dubaay importii fi exportii hin eegalu. Dhugaa baay'ee nama kolfisiisanii baay'ee nama waarsanii jechuudha komentiin isaanii. Kana kan barreessu warroota dhiiraati baay'inaan warroonni shamarranii komii agana kan dhageessaa hin argine warroota dhiiraatu baay'ee komii dhageessaa jira jechuudha waa'ee gabbaraa kanarratti walumaan ilaallamus nafaana tura. Immoo kuni hundi guyyaa tokko bitamaa jechuudha saamicha wallaahi jedhaniira. Asitti immoo ni ajandaa dhugaa shamarran Arsii kan jaaladhe gabbara sodaadhe maali kun hunda saamicha moo gabbara jarana. Waa'ee nama kolfisiisa. Komentii waa'ee nama kolfisiisa. A'uuzi billahi Arsiin baddee jirti. Dhiirti Arsii fuudha malee haftee jirti. Shamarran Arsii nutti of jajaa jirti. Bifa kanaan jaartii malee hafuu keenya yaa Rabbi ati mirga nu dhaabadhu. Dhugaa warroonni dhiiraa jechuu kana hunda wanta nama boochisuu miti qarshii keessan walitti cimiftanii fuudhuu ni dandeessan jechuudha. Shamarran Arsii baay'eedha babbareedduudha. Qarshiin haganallee kanuma ganamara baa'atellee jedhamu 60-70 qaatu shamarran Arsii as jala jirtan maal jettan komentii mee kenna. Kun yaada kooti kunuunitti xiqqaata jedha nu shamarranii fi akkanatti warroonni dhiiraa baay'ee bu'aa jirti jechuudha. Shamarran Arsii irraa fagaataa jirti kanaafuu bakkee hunda Arsii hunda akkana baa'ata jechuu miti gabbarri. Akkuma qabeenyaati qabduu fi birriyaati qabdu irratti murtaa'a jechuudha. Kanaaf Arsiin hunduu akkanatti gabbaran baata jettanii ijoollee Arsiirraan fagaatina. Ijoolleen Oromoo godinaalee garagaraa jirtan natti naarinaa jechuudha. Isin hundi keenya bareedduudha. Yaada ani shamarran Arsii irratti hadha waan isaan irratti haasaa jiranii fi isaan irratti haasa'e malee nu hundi keenya wal qixaasanii fi kanaaf natti naarinaa piliisiniin jedha. Sitti immoo akka jedhanii komentii jalatti olii deebisanii wallaa kana hunda argannaan amata meeqa uffataa jedha tokko. Takka immoo jalaa suuqaan banatu hedamoo silaa jetti. Amata hedduu uffattaa hin baniin suuqii jettiin takka immoo jala. Dhugaa ijoolleen Oromoo baay'ee nama kolfisiisu komentiin keessan baay'eedha jechuudha. Darbee ilaali jechuudha. Komentii baay'eetu jira waa'ee gabbara kanarratti har'a guyyaa guutuu isuma haasaa ooltanii Facebook irratti baay'inni keessan ni beektu.
kanaaf gabbarri ijoollee Arsii isin yaachisini isin jedha ijoolleen Arsii ijoollee faayadha amala qabeetti ijoolleen Oromoo hundumtuu amala qabeettiidha ijoolleen Oromoo baay'ee qaqalliidha akkasumas ijoolleen dhiiraa keenyas baay'ee jaalatamoo fi kabajamoodha kanaafuu gabbar sodaattanii ijoollee Arsii irraan badinaas ni jedha warri dhiiraa ijoolleen Arsii durba ammoo hin heerumin jechuudha gabbara duratti himtanii akka ofirraan fageessanii jechuu barbaada kanaaf akkaataa gabbarri akka asirratti argitanii jechuudha meeshaalee baay'ee bitama gaafa cidhaasanii warri hintalaa jechuudha meeshaalee garaagaraa ni qopheessu kan akka masaborqii algaa firaashii wanta meeshaa manaa kan argitan hunda qopheessanii jechuudha kuni baay'eedha bakkee naannoo gariigariitti hagana mara baay'isanii illee qopheessanii garuu naannoo tokko tokkotti baay'isanii qopheessanii jechuudha kan akkuma argitanitti baay'eedha wanta mana keessaa muluma guutaniif jechuu ni dandeessu wanti hin jirre hin jiru jechuudha asitti qe'eeleen argitanii asitti masoborqii kan kun baay'eedha jechuudha shamarran homaa bituu isinirra hin jiraatu jechuudha shamarran Arsiinii beektu kan biyya biraas kan godinaalee biraas akkanas ta'uu mala baay'een beeku garuu akkanatti biddilemsiifaa 6 7 8 akaakayyoo maama kanniiniif waan bitamuu fi biddilemsiifaa baay'eetu lama sanoo argitanii gurgurachuuf moo suuqii banachuuf keessattuu abbaan tokko jechuudha shamarran 7 yookaan 8 qabaate torba durba yoo taate fakkeenyaaf kanaafan immoo yookaan dhiiroo maamoo ta'anii shamarran baay'ee torban sanirraayyuu biddilemsi baay'ee argataa jechuudha walitti suuqii tokko banachuu ni danda'a jechuudha kanaafuu sodaatinaas ni dhiifama kanaafuu waan balleessee dhiifama naaf godha akkanumas sin bu'aasuuf sinitti dhufee jechuudha waa'ee kana ajandaa kana baay'ee Facebook irra deemaa jiranii caaltuu gabbara kana hunda akkamitti ta'a durba takkitti fuudhuuf gabbara kana hundan barbaachisu jedhanii waan haasaniif suma haasa'uuf dhufee jechuudha waa'ee shamarran Arsii yeroo baay'ee gabbara irratti waan haasoftanii fi kanaaf jechuudha hanga viidiyoo dhumaan nagaan naaf tura tiyyaadha tiyyaatii birra